Itoophiyaa dabalatee biyyoottan 43 keessa namooti miliyoona 45 ol ta'an yaaddoo beela jala jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaabbata nyaata addunyaa beeksisa. Walfixiinsuuma ta'uumuuf shirri xaxamuu jirfa shalaa'uu qabaa yaada mootummaa naannoo Tigraayitii tanaan itti keeyyaan. Humnooti finxaaleeyyiin mootummaa naannoo Amaaraa godin Wallagga baana hiiramuu gandoottan 10 ol weeraruun dhalattoota Oromoo guutuma guutuu buqqisuu dubbatama. Ye'uun ingidaa dabalat qaba. Humnooti Tigraay naannoo Amaaraa dheedni faas maawucoo jedhamu yeroo to'atanii dubartoota gudeeduu saamuuf haleella qaama raawwachuu isaanii jaarmiyaa mirga namooma Amnesty International qoradhe birga'ee jedhe. Onkur siyaasa Itoophiyaa hordofe biyyootaaf dhaabbileen idil addunyaa lamiileef hojjettoota isaanii Itoophiyaa keessa baafachuu irratti argamu. Ameerikaa, Raashiyaa, Zaambiyaaf biyyoota dhugattaan sun erga dabarsite biyyiti BBC faayyuu keen lamiileen isii saffisaan Itoophiyaa akka gad dhiisanii baana keekachiif jirti tanal irra dubbaan. Mootummaan Abiy Ahmad umnadda Oromiyaa poolis federaalaatiif milishoota lakkoofsaan 5,000 caala laaf Karrayyuur qubsiisuun hidhannoo uummatii kachiisuu jira jedha gabaasee Abiraan Birruu. Baatii muraasaan dur qondaaltota olaanoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii torba biyya gusuun addunyaa hamuufachiifti biyyittii Abiy Ahmad Itoophiyaan ijoollee Antooniyoo Guutarees tahurna afaan caaltammallee manidhaa guurtee jedhan. Miidiyaalee wal dhabdee addunyaa waltumuu fachuun dhaabbilee gargaarsa namooma cuuf ciniinuu irratti argamti. Itoophiyaan biltsiginnaa dhaabbilee gargaarsa biyya baasuu riikoordii Sooriyaa cabsuu si dubbatamaa tanaan muummeffaan. Sadaas 10 bar 2021 guyyaa roobii guutuun oduu adhaaf qabnu kunootii gara abbada baradhaatti san dabarsa. Kutaalee addunyaa tamsaas keenya dhaqqabu marattuu nageenyi keessa sinaa dhaqqabu shama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan saatii kanaa qabnee dhiyaannee jirra. Abiraan Birruu oduu sunitti hima. Mariin araaraa hayyoota qabsaa'otaa fi uummata Oromoo moggaatti dhiibu kamuu rakkoo siyaasaa Itoophiyaa fala ta'uu hin danda'u jedhan qaamoleen hawaasaa garaagaraa OMN dubbise. Itoophiyaan rakkoo hamaa keessa jirtu furachuu kan dandeessu rakkoo Oromoo fi Oromiyaaf xiyyeeffannoo malu yoo laattedha. Adeemsi uummata Oromoo hayyootaa fi qabsaa'ota isaa hin hirmaachifnee fi qaama furmaata hin goone kamuu biyyattiif fala ta'uu hin danda'u jedhanii jiran. Jijjiiramni qeerroo Oromootiin bara 2018 Itoophiyaatti dhufee akka dhugoomuuf fi shoorri hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo murteessaa ture. Yeroo ammaa sirni aangoorra jiru hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo siyaasa biyyattii keessatti qooda murteessaa qaban moggaatti dhiibuun rakkoo siyaasaa biyyattii marii itti fakkeessaa fi qumaara siyaasaan waan furatu itti fakkaatee dhamahaa jira ka jedhan namoonni OMN fi yaada kennan kunniin adeemsi hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo darbees uummata Oromoo ofirraa dhiibe kamuu fudhatama hin qabu jedhu. Sirni aangoorra jiru paartilee mirga uummata Oromoof karaa nagaan qabsaa'an kan akka Koongireesii Federaalaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo dhiibee dirree siyaasaa biyyattii keessaa baasuun akka waan Oromoof dhaabbatee of fakkeesse hiree uummatichaan qumaara siyaasaa taphachuu barbaada. Kun gonkumaa waan ta'u miti jedhan. Sirnichi uummata Oromoo waliin hariiroon qabu hariiroo diinummaa ta'uun gocha Oromoo irratti waggoota 3 darban raawwataa baheen mirkanaa'ee jira jedhan. Uummanni Oromoo shira sirnichaa irratti dammaquun ofirraa qolachuuf jabaatee akka qabsaa'u hayyootaa fi qabsaa'ota dhugaa isaatiif falmaa hidhaa seenan dammaqinaan akka eeggatu adeemsota hiree siyaasa biyya sanaa murteessan xiyyeeffannoon hordofee bakka isaaf malu argachuuf dhiibbaa barbaachisuu uumuu akka qabu hubachiisanii jiru. Hayyoonni Oromoo yeroon waltaanii egeree Oromoo miidhagsuuf hojjetanis ammaa jedhan. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa godina Wallagga Bahaa kiiramuutti gandoota 10 weeraruun dhalattoota Oromoo guutummaatti buqqisanii jiraachuun himame. Ajjechaan sukkanneessaan humnoota kanneen raawwatamus itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa lubbuun namoota 3 darbuu jiraattota irraa odeeffannee jirra. Weerarri daangaa ce'uun raawwatamu kun ammas itti fufee jira. Namoota buqqaafamanis birmannaan taasifameef hin jiru jedhu jiraattonni. Ihun ingidaa garas bilbiluudhaan yaada dabalataa qindeessee jira. Weerarri lafaa fi ajjechaan humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa daangaa ce'uun godina Wallagga Bahaa kiiramuutti raawwatanitti fufee jiraachuu jiraattonni aanichaa OMN dubbise himan. Guyyaa kaleessaa Sadaasaa 9 bara 2021 humnoonni kunneen ganda Ashuu jedhamu keessatti namoota 3 ajjeesuu himu jiraattonni aanichaa fi miseensi maatii miidhamtootaa OMN waliin turtii taasisan. Gandoonni aanichaa 10 humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kanaan weeraramee jiraachuus dubbatu. Dhagaan amma of harkaa qabu namoota 3dha. Mangistuu Faayisaa kan jedhamu, Badhaasaa Faradaa,
Fufaa Bayyanaa kan jedhaman kan ganda ashuu jedhamu keessatti kan guyyaa kaleessaa November 9 kan ajjeefaman jechuudha. Humnoonni kun erga balaa maatii keenya gaggeessanii maatii sagada gaggeessanii booda ammallee badii kana itti fufanii gandoota aanaa kiiramuu jala jiran gandoota 10 gadhiisifataniiru. Gandoota 10 to'annoo isaanii jala oolchanii sirna abbaa hirrummaa ganda sana bulchaa jiran ganda 10 bulchaa jiranii. Gandoota 10 kana keessa dhalataan Oromoo tokko hin jiru yeroo ammaa kanatti. Anuma isaanii warra maaliif Oromoon akkas ta'a Oromoon dhuma warra jedhanii kaasanii amma nama Gabayyoota Addasee jedhamu abbaan maatii keenya kan waliin kan yeroo dheeraa ture hiriyaa abbaa koo kan ta'u umuriidhaan illee abbaa koo olaaniidhaan kan caalu gadda walgahii waamanii nama olaanii simaadhaan ajjeese biraan taa'ee walgahii hirmaatu jennaan akka bofaa addaan isaanii amaaruma garuu qaxaqatanii dullaadhaan isaan ajjeesanii asitti kan isaanii lixa Oromiyaa kana naannoo aanaa kiiramuu dugugaa jiranii. Gandoonni aanaa kiiramuu haroo caffee guddinaa noolee lalistuu somboo ganda xannaa tafarii qilxuu abboo ashuu siree dooroo waastii fi ganda kutii yookaan kusaayee soorumaa jedhaman guutummaan guutuutti humnoota finxaaliyyaa Amaaraan dhuunfatamu uummanni Oromoo gandoota kanneen keessaa guutummaatti buqqaafame gara magaalaa kiiramuu fi iddoowwan birootti baqachuuf dirqamuusaa kan ibsan jiraattonni aanichaa aanaalee akka haroo limmoo fi galiilaattis rakkoon wal fakkaatu mudachuu danda'a mallattooleen kana argisiisan jiru jedhan. Balaan maatii keenya mudate uummata biroorraa akka hin qaqqabneef Koomishinii Poolisii Oromiyaa, Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa Oromiyaa, Waajjira Paartii Biltsiginnaa Oromiyaa fi Waajjira Pireezidantii Oromiyaa dabalatee qaamolee dhimmi ilaalu mara dubbisnee rakkoo jiru hubachiisuuf yaallee turree kan jedhan maddi odeeffannoo keenyaa. Haa ta'u malee adeemsa humnoota finxaaliyyaa Amaaraa kana dhaabsisuuf tarkaanfiin fudhatame tokkoyyuu hin jiru. Tarkaanfiin fudhatamu kan hin jirre ta'uun ammoo gochicha itti fufsiiseera jedhan. Nuti akka dhalataa Oromoo tokkotti jalqabarraa kaasneeyyuu kan eegaa turre qaamni mootummaas ta'e miidiyaan mootummaa tokkollee ba'ee odeeffannoo kana nurraa fudhatee hin jiru nu gaafatee hin jiru. Haa ta'u malee ani kanaan hin dhaabne abbootii aangoo kan jedhamanii hundarra deemee an keenya erga du'anii inni hafee furmaanni ta'e taa'uu qaba jenneeti irra deemnee warra aangoo kana kan haasofsiisaa ture. Garri mootummaa tarkaanfii tokko fudhate hin jiru. Fudhachuun waan biraati. Manni kun maarra jedhee dhaqeellee hin laalle. Uummata gandoota aanaa kiiramuu 10 keessaa buqqaafame gara magaalaa kiiramuu fi iddoowwan birootti baqatee jiruuf tumsaa hawaasni naannoo lubbuu baraaruuf taasisaa jiru irraa kan hafe qaamni birmannaa taasiseef kan hin jirre ta'uu himan jiraattonni aanichaa. Haala isaan mudateen hawaasni rakkoo jabaa keessa jiraachuu himuun geejjibni magaalaa Naqqamteetii gara aanichaatti deemu adda citee jiraachuun ammoo rakkoo jirutti hammeesseeraa jedhan. Koree kana dubbiseen ture maarra jirtu jedhee namoota beeku waan ta'aniif maarra jirtu jedhee dubbisnaanii namni sodaate fakkaata homtuu wanti walitti qabame wanti ga'anii hin jiru warra deeggarsa kanaaf naan jedhanii manni balaarra jira lubbuudhaan qoonqoodhaan dhumaa jira gara biraa deemanii yaalamuudhaaf daandiin cufaadha dhiyeessuurra jirti keessa iddoon isaan qubatanii jiran baay'inaanidha haalli jireenyaa qaalaadha uummanni rakkoo keessa jira aanaa kiiramuu sana jiru buqqee achi jiru suni uummanni godina biraa jiru ganda aanaa biraa keessa jiru matee lubbuu Oromoo gara fuulduraatti jiruu fi seenaa Oromoo gara fuulduraatti jiru deebisuu qaba. Isaan harreedha waan ta'eef seenee malee jaajisuu hin qabnu jedhee kan isaan dubbisaa jiranii Oromoon fe'isa kana jalaa of haa baasuun jedha. Fe'isa fe'aa jiru waan ta'eef ba'aa kana jalaa of haa baasu Oromoon jechuun barbaada. Humnoonni finxaaliyyaa Amaaraa kunneen gara magaalaa aanichaa kan taate kiiramutti deemaa jiraachuun dhumaatii caalu hordofsiisuu danda'a yaaddoo jedhu qabnaa jedhu maddeen odeeffannoo keenya. Adeemsi humnoonni finxaaliyyaa Amaaraatti jiran kun eenyuufuu kan tolu miti uummanni Oromoo rakkoo jiru walirratti ilaaluu hin qabuun dhaamsa isaaniiti. Mootummaan giddugaleessaa humna addaa Oromiyaa poolisii federaalaa fi milishoota walumatti 5,000 caalan lafa Karrayyuurra qubsiisee hawaasa Karrayyuu hidhannoo hiikkachiisaa akka jiru himamee jira. Walitti bu'iinsa humnoota kanaa fi hawaasa Karrayyuu gidduutti guyyaa kaleessaa ta'een namni tokko hawaasa Karrayyuurra madaa'ee jira. Qe'ee keenya qe'ee waraanaa hin godhinaa humna kana nurra kaasaa jechaa jira hawaasi Karrayyuu aanaa Fantaallee keessatti argamu. Gabaasa dabataa qabna. Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti torbaan darbee kaasee mootummaan giddugaleessaa humnoota garaagaraa bobbaasaa jira. Humnoonni kunneen poolisii federaalaa, humna addaa Oromiyaa akkasumas milishoota akka ta'an ragaan hawaasa Karrayyuurraa arganne ni mul'isa.
Namni eenyummaan isaa akka himamuun feene aanaa Fantaalleerraa OMN'f yaada kenneen akka jedhetti humnoonni naannawa kaampii Chaayinaa jedhamee beekamu kan Karrayyuun Haroo Gubaa jedhuun qubatanii jiran baay'inaan 5,000 caalu. Guyyaa lama dura maqaa sakatta'iinsa jedhuun horsiise bultoota Karrayyuu 4 irraa hidhannoo hiikee jira humni kun. Kana malees haleellaa humnoonni kunneen kaleessa naannoo Haroo Qarsaatti hawaasa Karrayyuu irratti bananiin Karrayyuurraa nama tokkorra miidhaan qaamaa dhaqqabee jira. Guyyaa odeessa kana himnuttis humnoonni kunneen uummata nagaa irratti haleellaa bananii jiru. Hawaasni Karrayyuu yeroo kanatti hawaasa sababa hongeetiin miidhama hamaa jala jirudha. Loonsaa marraa bishaan dhabanii rakkataa jiru. Haala akkanaa keessatti mootummaan waraana nurra qubsiisee nu haleeluun diinummaa guddaadha jedha namni dubbifne kun. Mootummaan giddugaleessaa dhimmoota ijoo sadiif aanaa Fantaallee keessa humnoota kanneen qubsiisee jedha namni kun. Tokkoffaa humnoonni Tigraay gara Affaariin karaa miilleen dhiibanii dhufuu hin oolan jechuun kan yaaddee mootummaan giddugaleessaa humna kana ittisuudhaaf humna guddaa daandii Finfinnee fi biyyattii wal qunnamsiisuurra hiriirsisaa akka jirudha. Kana keessaa tokko humna lafa Karrayyuurra qubate kanadha. Lafa Karrayyuu qofarra osoo hin taane ulaa Itiyoo Jibuutii irraa humna dabalataa kan biraas hiriirsisee jira. Kan lammataa mootummaan aanaalee Shawaa Bahaa Boosatiif Fantaallee keessa humni waraana bilisummaa Oromoon socho'aa sodaa jedhu qaba. Sochii humnoota kanneeniif sodaa qaburraa humna kana achitti hiriirsise tilmaamni jedhu jira. Inni biraa fi sadaffaan ummata Karrayyuu akka yaaddootti kan lakkaa'u sirnichi waraanni karaa miillee osoo hin gahin dursee ummata Karrayyuu hiikkachiisuun lafa Karrayyuu Fantaallee fi Boosat keessa akka barbaade socho'uuf sochii godhaa jirudha. Naannoo Awuraa Godaanaa jedhamu kan humnoonni Amaaraa Karrayyuurraa humnaan weeraran irrattis humnoota Amaaraa qubsiisaa kan jiru sirni bilchiginnaa hawaasa kana humnoota Amaaraan weerarsiisuullee mala. Nuti balaa hin barbaannu wal waraansis qe'ee keenya akka dhufu hin barbaannu kan jedhu hawaasi Karrayyuu mootummaan humnoota kanneen qe'ee keenyarraa akka kaasu gaafannaa jedhanii jiru.